Qabxiiwwan yeroo sirnaan itti fayyadamuuf nama gargaaran keessaa inni biraa dursanii karoorsuu fi sagantaan hoogganamuudha. Yeroo sirnaan itti fayyadamuuf wanti akkaan barbaachisu dursitee karoorsuu fi saganteeffachuudha. Kana jechuun hojii ji'a, torbaanii fi guyyaa guyyaan hojjettu dursitee akkaataa barbaachisummaa isaaniitiin akkasumas akkaataa hojiiwwan san karoora san hojiitti hiikuu dandeessuun addaan baafachuu fi karoorfachuu akkasumas saganteeffachuudha. Gaafii jabduu takkaan isin gaafadha. Addunyaarra hamma jirru karooraa fi sagantaa qabaachuun maaliif nu barbaachise? Sababni addunyaa tana irra hamma jirru karooraa fi sagantaa qabaachuun nu barbaachisuuf hamma addunyaa tana irra jirru yeroon waa hunda hojjechuuf nu geessu hin jirtu. Yeroon hamma feene akka feene bashannanee hojii san dhiisiiti yeroon wantootuma ilma namaa barbaachisan hundaa'u niin hojjedha yoo jettan itti hojjechuu dandeenyu hin jirtu. Jireenya keenya keessa hamma dandeenyu bashannannee hamma feenu rafnee hamma dandeenyu namoota waliin yeroo dabarsinee akkasuma waliin yeroo wantoota barbaachisoo ta'an hojjechuuf nu geessu qabaachuu ni dandeenya jedhanii yaaduun maraatuudha yookaan immoo abjuudha. Kanaaf yeroo hundaa'u wantoota barbaachisoo ta'an wantoota akkaan nu fayyadan irratti xiyyeeffachuun dirqama ta'a. Barreessaa fi gorsaa akkasumas leenjisaa beekamaan Brian Tracy'n akka jiru addunyaa tana irra yeroon waa hunda hojjechuudhaaf nu geessu hin jirtu. Garuu yeroon wantoota barbaachisaa ta'an ittiin hojjechuuf nu geessu ni jirti jechuun dubbata. Yeroon waa hunda hojjechuuf nu geessu hin jirtu. Faallaa kanaatiin immoo yeroo hundaa'u wantoota barbaachisoo ta'an hojjechuuf yeroo gayaatu jira jechuun dubbata. Kanaafuu yeroo keenya wantoota jireenya keenya keessatti gatii gurguddaa qabaniif qooduu qabna. Isaaniif dursa kennuu qabna. Jireenya keenyaas sagantaan hoogganuu qabna. Duuba sagantaa baafachuun akkamitti danda'ama? Sagantaa baafachuun waan ulfaataa miti. Sagantaa baafachuun yeroo dheertuu nutti hin fudhatu. Yeroo daqiiqaa 10 hamma 15 hin caalle keessatti waan guyyaa guutuu hojjennu tartiibaan kaayyachuu dandeenya. Kana jechuun daqiiqaa 15 keessatti daqiiqaa 1000 qusachuu dandeenya jechuudha. Garuu namni tokko hizaabarra hojii waan jaalatuuf hay guyyatti daqiiqaa 15 guutuu sagantuma baafachuu hin gubaa jechuu danda'a. Garuu nama osoo sagantaa hin baafatin akkanumatti guyyaa guutuu hojjechaa oolurra nama sagantaa baafatee walakkaa guyyaa isaa hojjetutu isarra bu'aa buusa. Sababnis sagantaa baasee hammam takka waan kaayyooffate waan karoorfate sun galmaan ga'e yookaan galmaa hin ga'iin beekuu danda'u nama sagantaa fi karoora qabu qofa. Kanaaf jalqaba hojiiwwan gurguddoo hojiiwwan xixiqqootti addaan qooduu qabda. Kaayyoo guddoo caccabsitee kaayyoo waggaa tokko waggaa lama waggaa sadii keessatti galmaan ga'uu barbaadu caccabsitee hojii ji'a ka torbaanii ka guyyaatti jijjiiruu qabda. Fakkeenyaaf ati barataa kutaa 9 yoo taate kutaa 12 qormaata qabxii gaarii fiduu barbaadde arra kutaa 9 osoo jirtu karoora baafachuu qabda. Akkamitti kutaa 12 gaafaan ga'e barataa cimaa dandeettii waan saniif barbaachisu hunda qabu akkamittiin ta'uu danda'a jettee arra karoorsuu qabda. Kaayyoo kee amata 3 booda takka amata 5 booda arra caccabsitee kaayyoo guddoo sun galma xixiqqaatti qoqqooduu qabda. San booda hojiiwwan san hojjechuuf wantoota barbaachisan walitti kurfeeffatta. Dhuma irrattis yeroo itti hojjechuu qabdu murteessitee gara hojii seenta. Yeroo sagantaa baafannu jalqaba hojiiwwan torbaan tokko keessatti hojjennu tarreeffannee akkaataa torbee itti dabarsuun dursinee karoorsuu qabna. San booda guyyuu wantoota boru hojjennu dursinee karoorsuun dirqama. Sagantaa boruu yeroo gara hirriibaa deemtan baafachuun yeroo isiniif qusata. Sababnis humnaa fi waan qabdan hunda hojii keessatti xumurtanii yeroo rafuuf deemtan ammas waa hunda waan hojjechuu guyyaa san duraa karoorsitan hunda xumurtanii waan jirtaniif yeroo keessanis isiniif qusata. Akkasumas yeroon kun karoorsuudhaaf takka sagantaa baafachuudhaaf yeroo sirriiti. Guyyaa milkii fi bu'aa qabeessa ta'e akka dabarsitu si gargaara. Hojii xixiqqoo fi gurguddoo jettee osoo hin dhiisin hojiiwwan guyyaa boru si afatan hunda walitti qabdee erga barreessite booda akkaataa barbaachisummaa fi daangaa yeroo itti xumuruu qabdu irratti hundaa'uun wal duraa duubaan kaa'i. Hojii cimtuu yookaan kan xiyyeeffannoo gurguddoo barbaaddu yeroo ati akkaan hamilee qabduu fi humna qabdu irra godhadhu. Kanaaf isaaniif dursa kan yoo akkana goote wanti karoorsite sammuu ta'e keessa bula. Sammuun ta'etis wantoota san hojjechuudhaaf if qopheessitee bulti. Atis wantoota dursitee karoorsite waggaa hirriiba irraa kaate hojiitti hiikuu dandeessa jechuudha. Yeroo ammaa teeknooloojiin garmalee waan guddachaa dhufteef meeshaalee dijitaalaa kanneen akka bilbilaa irrattis sagantaa baafachuu ni dandeenya. Yookaan immoo waraqaa irrattis baafachuu ni dandeenya. Yoo gara dijitaalaa fi meeshaalee teeknooloojiitiin dhufne fakkeenyaaf appilikeeshiniin sagantaa keenya yeroo itti hojjennu waliin irratti barreeffachuu dandeenya. Kan yeroo hojiin geesse sagantaa keenya nu yaadachiisan intarneeta irraa buusuu dandeenya.
Play Store irraa buusuu dandeenya. Sanboota sagantaa keenya yeroo irratti guunnu wantoota hojjechuu qabnu yeroo kamitti akka hojjechuu qabnu iddoo deemnu hundatti akka waraqaatti nurraa darbamuu danda'u bakka qabanne hunda deemnee fudhannee sagantaa keenya ilaaluu dandeenya. Akka nu yaadachiisu illee godhuu dandeenya. Yoo garuu bilbila hin qabne ta'e xalayaa yookaan dabtara irratti sagantaa baafachuu fi yeroo tartiibaa qabsiisuu ni dandeenya. Sagantaa yeroo baafattu waan sammuun ta'e itti hin amanne hin baafatin. Yoo waan sammuun ta'e mormitu saganteeffatte fakkeenyaaf guyyaa boru sa'aa 6 qo'adhaa jette garuu sammuu ta'etiin hin danda'uu osoo jettee yaadduu takka immoo borumaa ammaas iddoo biraa deemuudhaaf osoo ammaas hawwituu waan wal faalleessaa hin baafatin. Sagantaa san itti hojjechuuf hin teessu waan ta'eef bilaash karoorsuun hin fayyadu. Kanaafuu waan hin dandeenye hangar malee dandeettii keetirra guddaa yeroo takkatti ofirra hin kaayin wanta guddaa hojjechuu yoo barbaadde hojii guddoo san gara hojiiwwan xixiqqootti addaan qooti. Gaara diiguu barbaaddu guyyaatti dhagaa tokko irraa fuudhii achi darbe. San booda gaarri guyyaa 360 keessatti illee diigamuu baatu amata 5 keessatti diigamee ni dhumaa jechuudha. Ammas qabxiin sagantaa baafachuudhaaf akkaan si gargaartu keessaa tan biraa sagantaa dhuunfaa ifii baafachuudha. Sagantaan namoota kaaniif taatu siif hojjechuu dhiisuu dandeessi. Sagantaan milkaa'ina barataa tokkoo deeggartu. Takka immoo barataan cimaan daree kee keessa jiru sagantaan inni hordofu sagantaan dhuunfaa isaatiif baafate kan ati jireenya ati jiraattu waliin wal madaaluu dhiisuu danda'a. Atiif siif ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf sagantaa mataa keetii baafadhu. Sagantaa kee dandeettii fi fedhinnaa keetirratti akkasumas haala jireenya keetii irratti hundaa'uu qaba. Sagantaa namni biroo siif baasu irra kan ati mataa keetiif saganteeffattu caala. Namoota sagantaa sirriitti baafachuu danda'an akkamitti akka sagantaa baafatan gaafachuu dandeessa. Akkasumas sagantaa isaan baafatan akka fakkeenyaatti ilaaluu dandeessa. Garuu sagantuma isaanii guutuutti isaanirraa garagalchitee akka isaanittiin akka abaluuttiin sirbaan morma nama jallistii hawaasni keenya jiru sun taati jechuudha. Kanaaf akka abaluutti osoo hin taane akka keetitti jireenya keetiin kan wal madaalu kan dhugaadhaan wantoota baafatte kana hojiitti hiikuuf si gargaaran bifa saniin socho'uu qabda. Kana jechuun immoo hiriyoota barsiisota yookaan maatii kee waliin mari'achuu hin qabdu jechuu miti. Barataa sirra cimaa deeggarsa gaafachuu hin qabdu jechuu miti. Garuu murtiin xumuraa tantee ta'uu qabdi. Wanta itti amantuu fi jaalattu akkasumas hojiitti hiikuu dandeessu ta'uu qaba. Eega sagantaa baafatte booda wantoota niin hojjedha jettee karoorfatte dhugoomsuuf tattaafadhu. Garuu wanti beekuu qabdu wantoota saganteeffatte hunda dhibbaa dhibbatti hojiirra oolchuun qaba jettee dhiphachuu hin qabdu. Hanga dandeessu hojjettee kan hafan guyyoota itti aanu fooyyeessuu yaaduu qabda. Fakkeenyaaf guyyaa duraa wantoota karoorsa keessa harka 50 qofa harka hojiitti hiikte. Boru akkaamoo guyyaa itti aanu harka 60 gara fi yookaan 70tti ol siisuudhaaf yaalta. Guyyaa itti aanu harka 80tti, guyyaa itti aanu harka 90tti. Ati haala kana irra jiru ammaas yeroo tokko tokko wanti ati hin tilmaamin si qunnamee karoorri kee guutumattuu hojiirra ooluu dhabuu danda'a. Ammaas abdii muruu hin qabdu. Haareetti booda deebiteetuma haareetti sagantaa baafattee haaree karoorsuu qabda. Wanti guddaan hojii hojjechuu osoo hin taane guyya guyyaan saganteeffachuu, karoora baafachuu fi wantoota karoorfattee fi sagantaa baafatte kana qabatamaan hojiitti hiikuu amala godhachuudha. Guyyaa tokko sagantaa baafattee waan saganteeffatte guututti hojiitti hiikuun qofti si hin milkeessuti hubadhu. Arra sagantaan hojjettee guyyoota biroo yoo kan sagantaan hojjechuu kan dhiistu ta'e humaa bu'aa tokkollee hin qabu. Kanaafuu guyya guyyaan saganteeffachuu fi sagantaa ta'e hojiitti hiikuu amala godhadhu. Yoo kana goote wanta hojjechuu yaadde kamuu saffisa guddinaa fi humna xiqqaadhaan xumurta. Yeroo gabaabduu keessatti bu'aa guddaa argamsiista. Miira ifitti amanuutis horachaa deemta. Kanaaf karooraa fi sagantaadhaan hoogganame Dr. Iliyaas Abdallaati.